Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii addaa keenya OBS egaa Profeesar Mararaa Guddinaa keessummaa godhannee dhimmoota haala yeroo muuxannoo isaanii siyaasa keessatti waggaa dheeraa qabanii fi qophii filannoo biyyaalessaa marsaa ja'affaaf taasifamaa jiru kanas ilaalchisee yaada muraasa isaa wajjiniin marii gochaa jirra. Kitaaba keessan mata dureen isaa qormaatawwan seenaa siyaasa Itoophiyaa fi abjuuwwan walitti bu'an jettanii bara 2008 maxxanfamee bahe keessatti seenaa siyaasa budaa kaastanii siyaasa budaa jettanii isin achirratti siyaasa nama nyaataa jechuudha. Mee yaadattu otoo kaasne siyaasni budaa wanti isin achirratti akka mammaaksaaf akka dubbii duriitti keessan suni siyaasa keenya amma maraan martoo keessa jiru kanaaf barnoota ta'a yoo ta'e isa yaadannee itti dabarraame. Mul'ata maaliif budaa isa jedhamu sana beekta miti? Namni nagaa ta'e budaan taanetu iddoo naannoo tokko dhaqee gaafata. Nama warra naannoo sana budaan as jedhanii itti himameera. Namichuma budaa sana gaafata. Warri budaa as jiru jedhanii natti himameera. Eenyu isaanii jedhee budaa sana gaafata. Budaan suni ana jechuuf rakkate. Dhiifus immoo gaafatame. Rakkannaan ila nutti warra gamaa sana jenna. Isaan immoo deebi'anii nuun jedhu. Kanatti budaan jidduutti wallaalame. Ammoo ijoollee Amaaraa bira dhaqxe, ijoollee warra Antirii bira dhaqxe. Kunoo Tigreetu biyya keenya diigaa ture, Oromootu amma biyya keenya diigaa jira siin jedhu. Sinoo maal hojjettan yoo jette tapha biraatti. Isaan nuun jedhu nuti isaan jennaan. Isaan keenyaas immoo rakkoo kanuma jara kanaas itti. Amma jidduu kanatti egaa inni walgii feete hoddeemtee kunoos biyyi keenya kana badee kana ta'e biyyi keenya kana balleessine tokkummaa keenya eegganne jedhu. Tokkummaa sana eenyu balleesse yoo jette immoo isaanis kunoo Oromootu nu jala balleesse si jiru. Wayiin warra Amaaraa wayiin Tigreetu nu jala balleesse. Warra Tigree bira dhaqxe immoo yaa'u kunoo Amaaraan nurratti duulee kana nu godhee si jiru. Ijaa kana eenyu rakkoon isa jedhu sana gadi baafnee ilaaluuf nu rakkise. Kana dabalata isaas immoo abjuu waliin qabna. Abjuu wal'aa rakkoo guddaadha si galee. Atis abjuu kee qabda, anis abjuu koo qaba. Abjuun suni attamitti wal bukkee jiraadha isa jedhu malee matsaafa isa koosana isa dhumaa ta'e kan ta'e gubbaatti kanan kaa'ee jira. Abjuun kun walitti araarama moo biyya kana diigaa si galee. Isa isin ammanaan deddeebi'ee amma siyaasni galutti waliigaltee biyyaa biyyaa barbaachisa jiru isadha. Abjoota keenya attamitti qabna. Mee Profeesar abjuu yoo xiqqaate abjuu siyaasaa sadarkaa biyyaatti jiru dhiisne paartileedhuma siyaasaa maqaa Oromootiin hundaa'anii kaayyoo tokkoof manaa ba'an kaayyoo tokkoof hojjetan jidduutti abjuu kana walitti araarsuun maaliif dadhabame? Inni nutis rakkoo warri kaan qabanis qabna. Oromoo keessa yeroo baay'een rakkoon koo yeroo baay'ee kanan kaasu siyaasni Oromoo masaanummaa keessaa bahuu dadhabe. Masaanuun immoo masaanuu attamiitu jira seeta. Masaanuu gaarii fi masaanuu gadheetu jira. Masaanuun gaarii maal gooti seeta? Hamma humna ishii ana caalaa abbaa manaa ishii akka ta'utti soorti si galee. Waan isaan barbaadanis gargaara. Akka ta'utti soorome. Ijaa sooramaa jiruuf jabaatee humna godhatee jechuudha. Ishiin masaanuu gaariidha. Masaanuun gadhee immoo maal gootu? Achi dhagayaa nyaatu jetti. Ishiin sunis achi dhagayaa nyaatu jetti. Namichi jidduutti jalaa dadhabee du'a. Si galee. Lachuu hin dhabu namicha kanaa jechuudha. Qabsoo Oromoo keessatti yeroo baay'ee masaanummaa kanatu baay'ata. Namni Oromoon tokko bira darbee yoo fagaatee deemee rakkoo guddaan hunda caala. Rakkoo baay'ee qabaachuu hin dandeenye hunda caala. Hoo deemee masaanummaa sanatu jira. Si galee. Kun maaliif dhufe yoo jette of hin jijjiirre. Beekaan Oromooti jettu, maal Oromooti jettu, ofii isaati otoo hin jijjiiramne akka ta'utti saba ofii jijjiiruu barbaada. Si galee. Faranjiin maal jetti transformationii jetti. Ofii keetii akka ta'utti otoo ofii hin jijjiirre saban jijjiirre jettee rakkatte. Kanatu nu qabee jira. Kanas ta'uu warra kaan immoo xiqqoo fooyyee qabna. Warra ollaa keenyaarra
cubbuudha xinnoo fooyyee qaba. Amma waggaa meeqaaf otoo nuti maal hin goone qeerroon Oromoo wal qabatee amma humna isaa daba walii bahee wajjin hojjechaa ture. Naanuma amma nuti wallafii wajjin hin hojjenne qeerroon gadi bahee naannotti filannaa keessa gallus nu gargaaraa ture gadi bahee. Wanta akkasii kun xinnoo baay'eedha jechuudha. Warra kaan xinnoo fooyyee qabna akka biyya kanaatti. Garuu rakkoonuma isaan siin jedha sana dubbiin masaanummaa jirti. Dubbiin immoo kana masaanummaanis kan dhufe rakkoon siyaasa keenya bal'aasis kan dhufe akka ta'utti otoo hin jijjiirre otoo hin jijjiiramne saba jijjiirra jennee rakkoon isaa kana. Sana keessaa amma baawwattutti immoo isa hoga'uu hin dandeenye. Abbaan fee akkasumatti budaa itti akkasasuu hin danda'a. Inni barbaachisaa. Rakkooleen nuti kun osoo jiranii amma filannoon marsaa jaaffaan amma jalqaba kaasne suni adeemaa as dhiyaataa jira. Paartiin keessan ejjennoon isaa maaliin nammame maalitti jirtu rakkoodhum kana wajjiniin hirmaattu moo lakki rakkoo kana too qabnu hin hirmaannu ejjennoo jedhu qaba paartiin keessan har'a guyyaa xumuraatiin natti fakkaata waan ta'eef guyyaan galme. Saddeemaa sitti meeshaan rakkoo shan qabna. Tokko waliigaltee biyyaa barbaachisaadha. Nuufis saba biyya kanaatiifis biyyuma kanaaf akka biyyaatti wajjin jiraachuudhaa fi akka biyyaatti tokko taateetti fufuudhaa fi barbaachisaadha. Waliigalteen biyyaa qawwee keessaa baanee humna keessaa baanee waliigaltee kana gochuun nurra jira jedhu filannaan kunis kana gubbaatti hundaa'e laga caasaa jedhu lafa keenyarra tokko sana rakkoon keenya. Isa immoo uummata didan gorsinees dadhabne walitti dubbannees dadhabne uummata didan jooyantirii jechuun bolaan keenya. Lama isan shan lafa sii kaa'isa dubbiin dirree siyaasaa dhiphachaa dhufe namni keenya hidhame itti akka barbaannutti hiikuu hunda caala warra gurguddaa hiikuu hin didame waajirri keenya iddoo baay'eetti hin cufame boordiin filannoos immoo warra bobbaase kana cancade karaa walitti qabee bobbaase lakki rakkoo kana immoo wal qabanneeti hiiknaa sin keessaas boordii filannoos nutis komitee koree waliigalaa wajjin uumneetu rakkoo kana irra deemnee hiiknaa uumaa ta'uu dide akka nuti barbaannetti jechuudha. Hamma kun hin taanetti immoo maaliif filannaa keessa seena? Namni maaliif hin seennee sirna dimookiraasii ijaarra jennee seenna moo aangoo waa arganneetu aangoo sanaaf seenna moo jijjiirama biyya kanaaf biyya saba keenyaa maal finna jenna moo biyya keenya karaa kana gallee ittiin guddifna jedhamoo jenneetu maaliif galla irra kan bargaluudhaaf rakkoo sana kanaaf hiikaa jenna lamma maal seete dubbiin inni addamma sii kaase sana waan sadan sana hiikuutu irra jira filannaan biyya kana. Kusaa yeroo dargii yeroo mallas yeroo maalii Hayilamaariyaam Dassaalany filannaan ture filannaan suni biyya kana nagaa fiduutu irra jira nagaa. Biyyi kun waan ta'aa jirtu beekamaadha. Sudaanii qabee, Beenishaangulii qabee, Tigree qabee, Oromiyaadhaa qabee, Maalii qabee rakkoon jiru beekamaadha. Nagaa oolee buluu danda'u. Nagaa gaaf tokko otoo hin taane. Lammaffaa immoo sirni filannaan dimookiraasii wal qabachuu baannaan filannaa miti. Namichi Joosef Staalin jedhamu maal seetee durii yeroo Raashiyaa diktaatarii ta'e saba Raashiyaatiin sinin filattu nuti immoo lakkoofnaa jedha. Sinin filattu nuti lakkoofnaa jedha. Lakkooftuun jeegeetti taate jiraachuu baannaan barii ofii lakkaawwadhaatii habalutu jedhaa jenneetu filannaa kana keessatti qooda fudhannamoo maaliif saba keenya nama biraallee miti ofis gowwoomsine saba keenyas baa gowwoomsine. Sabni bar filannaa dheetu naa darba dheetu nama barbaadu filadha dhee dhaqee rakkatee sagalee isaa kenna. Maaf rakkifna ofis saba keenyas. Namni bar dabalee nu jalaa hidhama oo kana ta'e. Ijaa kana rakkoon keenya dubbii nagaa dubbii sirni dimookiraasii biyya kanatti dhalachuu sana booddee immoo sin amma qeerroodhaa beektu. Qeerroon biyya kanaa bari jijjiirama barbaada. Jijjiirama kan bira darba. Jijjiiramni kun laga ce'uu baannaan dhufuu baannaan suma yeroo mallassa jedhe namni waan nyaate dhabee deebi'ee uummata mootummaa isaa nyaata. Warra bulchaasaa nyaata isatu dhufa. Amma bari iddoo barbaadde yoo dhaqxe kan ati argitu yeroo baay'ee isa amma siin jedha sana.
jireenyi jeeqamaa jira saba. Akka amma deemu kana filannaan kun filannaa nagaa ta'e, filannaa dhugaa ta'e, filannaa sabni itti amanu ta'e isa lammaffaatti deema. Jireenya biyya kanaa jijjiiru. Jireenya biyya kanaa jijjiiru. Dargaggeessaa waan nyaatu dhabee digirii baatee dhuguma na warri mircaa boordii digirii qabu naan jedhan. Inni muka baatus digirii qaba. Inni muka baatu. Inni talaalaakii ta'ee hojjetus muka baata. Isa hojii dhabe duwwaa mitiin sin jedhama. Warra kana kan isaan dhiyeessan. Isaan kan naan jedhan digirii qabu naan jedhu. Digirii warri muka baatu, namni muka baatu, namni talaalaakii kun, namni maal kun. Egaa maaltu dhufaa jira seete warra akkasii kun waan jireenya jijjiirtee abdii torte sammasii badee bishaan meediteraaniyaatti nyaatamu. Asii badee Yemenitti karaattis nyaatamee Yemen galu. Asii badee Debuub Afrikaa dhaqee dargaggoo waan nyaatu dhabee goodaatti waraabessi caakkaa Moozambiik, caakkaa Taanzaaniyaa keessatti nyaatu. Attamitti abdii torraa isa jedhu sana mootummaan kun hiikuudhaa fi dandeettii qabaachuutu irra jira. Waan baay'ee qabaachuutu irra jira sii galee. Kan argaa hin jirtu. Rakkoon keenya isaa jechuu qoota. Achi gallee bara obbolaa keenya yoo gargaarre gadhee miti bara. Rakkicha garuu hin hiiknu. Sii galee rakkicha hin hiiknu. Kana rakkoon keenya. Tole amma miseensonni koree hojii raawwachiistuu akkasuma hooggantoonni olaanoonni paartii keessanii mana hidhaa akka jiran akkasuma yommuu amma ji'a tokko as lagannaa nyaataarraa akka jiran quba qabna. Mee koongiresiin federaalawaa Oromoo mootummaa wajjiniin karaa nagaas karaa dhuma jira jedhame hundaan dubbii godhee jara kana hiiksisuu dhaaf hojiin hojjetaa jiru jira Piroofeesar otoo kaasne waan kana. Yaalleerra. Yaalleerra. Amma yeroo darbe qarii kudhanii asitti hooggantoota mootummaa gurguddoo jedhamu afur argeera. Achiinis asiinis waan seerri qabate achiinis asiinis waan seerri qabate keessa seennu jedhan. Ispeeshaalii Jubbii Jawaar fa'a. Waa gochuu hin dandeenye. Rakkoon keenya isa yaalleerraa jechuudha. Yeroo afur nama yeroo afur tokko tokkoon isaa ta'u wanti gubbaan isaa ta'u yeroo afur torban qanii kudhanii akkas gara qanii kudhanii. Kanaaf filannoo ittaanu kanarratti wanti amma jiru haalli mijataan amma jiru haalli mijataan jiraate gara filannootti sinoofuu hin jiru jennee kaasuu dandeenya. Haala kana nuuf fooyyessaa jennee gaafachaa jirra. Haala kana nuuf. Yoo inni fooyya'e paartiin keessaa inni dhiyaata. Yoo bayyuu dhiyaachuu dandeenya. Fedhis qabna, dandeettii isaas qabna, maal isaas qabna. Qophaa'anii jiru bara. Warri silaa dorgomsiifnu qophaa'anii jiru rakkoo hin qabnu. Garuu kun ho'ii kamuu baate gallus obbolaa keenya bu'aan finnuuf. Isaanumtis otoo gallee hojii gargaarre wayyaaf akkuma siyaasni biyya kanaa jirutti. Biyyi kun bara rakkoo hin taane amma mormaatti alaa keessaa seentee. Warri firfaarii nuu kennu qarshiin kenninu jechaa jiru. Ameerikaas haa ta'u, Awurooppaas haa ta'u, eessas haa ta'u, eessas haa ta'u. Si galee? Karaa sabaa amma jidduu kana jireenyi intinii ta'e xaafiin 5,000 meeqa darbeera naan jedhan kiiloon dhibbi. 97 naannuti filamnu fuuldura bari 200 ture. 5,000 ol ture. Yaadan 200 ture. 97 yoo waggaa 16 fuuldura 97 ture. Filannaa sana booddee ol ka'uu calqabe amma 5,000 darbeera naan jedhan. Naanti. Fooni qircaa filannaan kunis qircaan ta'u jechaa jira miti. Foon amma deemeeraa jedhan. Iddoo hiyyeessi hin dandeenye gaheeraa jedhan. Egaa wanti baay'ee nuti rakkoo kana isaaniifis bar ba'aayyuun gargaarra bar otoo intini taane karaa baay'ee ba'aan gargaarra ture. Ba'aa isaan baatanii kophaa dadhaban kana hin gargaarra ture. Isaaniifis kan nuti himaa jirru ba'aa kana wal gargaarus haa ta'u saba kana wal qabannee wal gargaarree akka biyyaattis haa ta'u akka Oromoottis haa ta'u laga ceesifnaa jechaanii jirra. Ijaa kana dubbiin tokkummaa jedhamu, jijjiirama fiduu jedhamu, biyya guddisuu jedhamu hundi isaa deemaa hin jiru. Deemuu hin danda'u. Maali ofitti araaramuun nurra jira hundi keenya.
Siigalee saddeet maaluqa qabanii wal harkisuu jedhamu sana keessaa baane baajetta keessaa baane biyyi kun akka biyyaatti abbaan fe'amu. Garuu mo'uun suni mo'amuunis dhugaadhaan ta'uutu irra jira. Mo'amuunis. Innis yeroo nugusaatii qabne filannaa jedhame biyya kana gubbaatti tiyaatiriin hojjetamaa ture. Maqaa filannaatiin tiyaatiriin hojjetamaa ture. Nagaa hin finne, guddina hin finne, sirna dimookiraasii akka dhalatu hin goone hundisaa kan yaalame moonaatti. Inni kunis waan maajikii jedhamu kana wanti fidee yaaduun akka ammatti deemaa jirru kanatti. Maaliif kutannee filannaa kana keessa seenaan jirru akka ta'utti jechuu kooti. Kanaaf immoo kuwaasiin mana mootummaa jira. Isa warri faranjii the ball is in the government court jettu kana. Kuwaasiin mana mootummaa jira. Garatti rukutan isaatti beeka. Haa ta'u paartiin keessanii koongiresiin federaalawaa Oromoo gamtaa tokkummaa federaalawaa dimokiraatawaa Itoophiyaa keessa jira. Isinis immoo hooggansa gamtaa sanaati. Amma walitti dhufeenyi gamtaa sana miseensota gamtaa sana wajjin hin qabdan maal fakkaata Profeesar? Gamtaan nama paartii tokkotu keessaa bahe malee keessaan baha jedhee malee gamtaan baay'ee iyyuu dabalachuu hin danda'a. Seera mootummaatti nuti rakkisa. Gamtaa keessantu filannoo kanarratti hin qophoofne moo koongiresii federaalawaa Oromoo qofadha walumaan akka kaastaniif? Elaa lama galuu danda'u. Amma akkama jirutti afuridha. Isa bira darbannees gamtaa biraa uumnee ture. Warra Wallaffi, warra Agaw wajjin, warra Sumaalee Wallaffi wajjin uumnee walii galchinee ture. Boordiin filannoo irra ciisa malee. Gara kudhanitti ol deemuuf ture gamtaa kana wajjin. Gamtaan kun egaa amma tokko baheera akka jirrutti afur. Warra arfan kana keessaa lama keessaa dhiibamnee baaneerra bahaa jirra. Dhiibamnee bahaa jirra lama. Warri Tigraay akkuma ati beektu aanaa Tigraayin achitti filannaan gaggeeffamuu hin dandeenye. Kanaaf isaan keessaa bahanii jechuu kooti. Koongiresiinis akkuma nama sitti himaa ture rakkoo kanaa fi keessatti qooda fudhachuu rakkisaa jira. Ammas gaafachaa jirra. Wanti iyyuu bar jijjiiranii wantuma isaa iyyuu sagantaa isaa yoo jijjiiranii filannaa dhugaa ta'uu jechaanii jirra bara. Filannaan taane geggeessine waggaa 5 immoo wal nyaachaa wal jeeqaa turuurra ji'a muraasa dabalamee filannaan kun akka rakkoon nuti jenne sana hiikamee taadeemamu jenna bara. Wanti ibsaa amma jidduu kana baasne. Ibsaa jidduu kana jenne. Isa wayyaa jennee hamma dandeenya gorsaa jirra. Lama Affaarii fi Sidaamaan yoo galle wayyaa nuun jedhan. Carraa yoo qabaattanii jaaga nuti lamaan hafne gamtaan itti fufa. Si galee garuu jaa nuti lamaan rakkoo keenya hafne sinis carraa fooyyee qabu argattanii yaala. Inni wanti keessanii kaalkuleeshinii keessanii jennee irraanii hoogalan nuti baaneef maan baatanii isa jedhu humnaan intiniin goonu kanaaf immoo gamtaa diiguun barbaannu gamtaan ta'ee itti fufaa jechuudha. Waliigaltee biyyaalessaa uumuudhaan biyya sirna dimokiraasii keessatti dagaage akkuma jettan guddinni ishii mirkanaa'ee argachuudhaaf furmaata yaada jedhu qaba paartiin keessanii. Mee isin immoo akka hayyuu siyaasaattis akka nama siyaasaa biyya kana keessatti qabsoo siyaasaa naga qabeessa gochaa yeroo dheeraa turetti maraamartoo amma rakkoo siyaasa keenya mudate keessaa bahuudhaaf maal gorsitu Profeesar xumura irratti yaani dabalataa soo jiraate naa kaastan. Biyyi kun hojii jiramte akka biyyaatti, guddatte akka biyyaatti, nagaa horgatte akka biyyaatti. Sirni dimookiraasii yoo dhalate hunda keenyaaf dhalata. Yaa kana hamma dandeessanii wal qabannee kanaaf hojjechuun nurra jira. Dhagaa isa jedhu hamma ergaa koo dabarsuuf hin barbaadu. Kana booddee moorum talaasii warri nu gargaaranii biyya kana yeroo nugusaa gara dhumaatii qabee qallaba kennaa turan. Rakkoon isinitti baay'achaa jira. Mootummaa kan maal goone isa jedhan isaati biyya kana gargaaraati akka isheen gara sirna dimookiraasiitti deemtu akka isheen filannaa dhugaa deemsiftu akka sabni kun laga ce'u biyyi kun laga ce'u karaa sana gargaaraan jedhaan.
Saba Itoophiyaatiifis immoo ergaan koo saba Oromootiifis saba Itoophiyaatiis rakkoo keessan beekna. Addunyaan kun nu bira darbee deemaa jira. Waggaa 100 fuuldura Jaappaan faayi wal qixxee turre. Kooriyaa faa immoo caalaa turre. Waggaa 100 fuuldura. Chaayinaa faa caalaa turre. Amma addunyaa kana gubbaatti warra biyya duubatti hafaa keessa isaa eegee jedhan warra biyya eegee ta'e keessaa tokko taaneerra. Kun abjuun hin jijjiiramu. Jaa kana mirga keessanii karaa nagaa karaa dhugaa nama isin barbaadan filachuu fi dhaabbii fooyyee qabu. Dhaabbii abjuu keessan qabu. Abjuu keessanis laga ceessa jettaniitti amantanii gargaaraa bukkee dhaabbadhaa jabeessaa wajjin guddadhaa. Biyya keessanis wajjin jijjiiraa jedheen saba Oromoottis saba biyya kanaattis dhaamsa barbaada. Tole. Kabajamtoota daawwattoota televezyiinii OBS qophii keenya addaa waajjira Koongireesii Federaalawaa Oromootti argamnee dura taa'aa Koongireesii Federaalawaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa wajjiniin yaada bal'aa kaasaa turreerra hubannoo akka argattanii abdiin qaba. Qopheessaan qophii kana ani Birraa Laggasaan ture ogeessi kaameeraa Saayid Hussein Abdul Qadri. Piroofeesar Mararaanis egaa gaaffii keenya fudhattanii yaada bal'aa muuxannoo keessan irraa waan nuu kennitaniif maqaa daawwattoota televezyiinii OBS'n galatoomaan isiniin jedha. Anis galatoomaan jedha.